بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كنيا جرّا جرتو بقرا بينغو يا راتين سنجاي وننا الرقبة دي هاد ورانا الدنيا تكفى في لما فا ونجرا مكون مالي سببني لولا الدنيا تكفى دا مالي كلما فاو مالي كجرودا الراف ورانا الدنيا لما فا كتاتي انتي ولت ديبنا اما فغرو ورانا الدنيا تكفى كجرو ولي ابسو بربان اجودا waraanni addunyaa tokkoffaa sababii maaliiti ka'uu danda'e ammoo waraana addunyaa tokkoffaa maaliif jedhamee maaliif waraana addunyaa jedhamee ka jedhudha jechuudha. Waraanni addunyaa tokkoffaan akka biyya Awurooppaa keessatti jechuudha malee kan raawwatame jalqaba biyya Awurooppaa keessatti bara 1914 haga bara 1918 jechuudha kan inni deemsifame. bara 1914 jalqabee haga bara 1918tti waggaa meeqa waggaa afur guutuu wal lolan jechuudha. Waggaa afur guutuu 1914 haga bara 1918 kana jechuunis biyyoonni addunyaa irra guddaan isaanii jechuudha biyyoonni addunyaa gaafa sana jiran irratti hirmaatanii jiran jechuudha. Yeroo jalqabu lolli addunyaa tokkoffaan yeroo jalqabu yeroo kam keessa jalqabe laata? bara 1914 kan jalqabeedha. Yeroo jalqabu bara 1914 yeroo jalqabu biyya lamarraan kan jalqabe. Biyyoonni lamaanis biyya Oostiriyaa fi biyya ammaasis immoo biyya Oostiriyaatii fi biyya Sarbiyaati jechuudha. Biyya Oostiriyaatii fi biyyi Sarbiyaadha biyyi lamaan kan jalqabeedha. Sababni biyya lamaan wal lolchiise hoo maalii? Yoo ka jennu taane namicha tokkotu biyya Sarbiyaa daawwiidhaaf deeme. Biyya Sarbiyaa daawwiidhaaf inni deemnaan namichi kun ajjeefame. Namichi Giriiviiloo Piriinsiip ka jedhamu Giriiviiloo Piriinsiip nama jedhamutu ajjeese jechuudha. Innis lammii biyya Sarbiyaati. Kan immoo ajjeefame namichi lammii biyya Oostiriyaa kan ajjeefame maqaan isaadhaa Firaansis Fardinaandii Dhaalaa Gonfoo namicha jedhamutu daawwiidhaaf biyya Sarbiyaa deeme. Akkasitti duuba Gariiviiloo Piriinsiip namni jedhamu immoo biyya Sarbiyaa keessatti ajjeese. Kana booda biyyi lamaan kun walitti ka'ani. Maaliif lammiin keenya ajjeefamaa ka jedhuudhaan walitti ka'anii bara 1914 walitti ka'anii lammiin biyya Oostiriyaa gisee ajjeefamu biyyi Oostiriyaatii fi biyyi Sarbiyaa walitti ka'anii wal fixanii yeroo lolaaf ka'an biyyi Raashiyaa biyya Sarbiyaa gargaartee deeggarte. Yeroo kana biyyi Jarmanii immoo biyya Oostiriyaa gargaartee achi booda osoo addunyaan wal gargaartu osoo wal deeggartu waggaa afur guutuu waraanni walitti ture. Waraana kana keessatti namichi ajjeefame kun bara guyyaa meeqaati? Waxabajjii 28 waxabajjii 28 bara 1914 ajjeefame. Namichi daawwannaadhaaf deeme biyya Sarbiyaa deeme kun ajjeefame. Kana booda biyyoonni osoo wal gargaartu sana booda waggaa afur turuu danda'e. Biyyi waraanni kun keessatti gaggeeffame awwala biyya Awurooppaa keessatti jechuudha. Biyya Awurooppaa namoonni dhumanoo nama akka seenaan jedhutti namoota miliyoona 9 caalanidha kan dhuman jechuudha. Miliyoona 9 caalan jechuun nama miliyoona 10tu dhume jechuudha duuba. Kasaaraan lolli addunyaa tokkoffaa yookaan waraanni addunyaa tokkoffaan kasaaraan inni geggeesse maali? Abbaan manaa haadha manaa irraa du'u namoonni miliyoonaan lakkaawaman lubbuu isaanii dhabaniiru. Namoonni miliyoonaan lakkaawaman dubartoonni miliyoonaan lakkaawaman abbaa manaa malee hafaniiru. Lola sana keessatti nama miliyoona 10 keessaa ammallee dubartoonni illee gara miliyoona 1 kan ta'an abbaa manaa dhabanii
sababni kunis maal jennaan loltoonni gaafa sana kan du'an abbaa manaa dubartootaa gizee du'an dubartoonni abbaa manaa malee hafaniiru jechuudha duuba. Miliyoona 10 kana keessaa ammoo miliyoona 10 kana keessaa lammiilee nagayaa fi lammiilee ammallee waraana sana irratti hirmaatan yookaan lolanii fi lammiilee nagaan wal keessa dhumaniiru jechuudha. Dhumaatiin kun gaa waggaa 4 jidduutti geggeeffamee sababni waraana addunyaa tokkoffaa sababa nama lamarraa ka'eedha. Achi booda addunyaa qabate. Dur gaafa duraa Raashiyaanis biyya bulchitee ture. Amma Ameerikaan addunyaa bulchaa jirti. Dur Raashiyaanis biyya bulchitee jirti. Gaafa lola addunyaa tokkoffaa akka ammaa kana Ameerikaa miti bulchaan. Maaliif Raashiyaanis bulchitee turte jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya lola addunyaa tokkoffaa jechuun kana fakkaataa nama miliyoona 10tu dhumanii. Kanaafuu waraana addunyaa lammaffaa ka jedhuun walitti deebinaa. Subscribe nuuf godhaa, viidiyoo kana immoo share nuuf godhaa isiniin jenna. Sagantaa waraana addunyaa lammaffaatiin walitti deebinaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.